beela era amanan quufa daariira amanan uffadha jiraadhu an kana nargine takka kana keessa rakkina keessa na fuudhaa jirta na baasaa jirta karaarra na gayyaa oda karaatti hin baatan kadhattan kadhu lammaru Aye, harga fune Noru akkam jirtu nagaa keessani ani nagaa koo alhamdulillah ana abdii geetachuu akka beeti gaa guyyaa irraa ichaadha ayyoo keenya kana ni yaadattu ayyoon keenya kuni yeroo sooma hiikaan ga'u zakaatul fitrii baasuu irratti argeeni sana boodas gammadeenya kajeeltanii kajeelee gammadeenya dhabbaa koo dabana nyaachisuun dhabee argan Abshira imboyna bakka imboyna ilmo nama sin kaddamu qabdanu qabu nan kajeelaraan ilaale gammadambaa koo ay ilmo nama sin kaddamu qabdanu nama kaddamu qabu innan qabu sabaadha ay jechuun erga nama jechuun akkanuma harka namaa keessa waan argattan tollorni jiraatu tollomeetan jiraadha keeraa bakka lee adda waggaa torban mantii koo rakkadheetan sana boodas jireenya baay'ee garaa nama nyaatu jiraachaa turanii daandii irratti ba'anii baay'ee rakkachaa turanii umurii dullumaa kanaan jecha nama isaan xoof nama isaan kaddamu qabanii daandii irratti kufanii ture amma garuu viidiyoo waraabee isinii maxxansee deeggarsa isin gootaniin jechaadha amma galgalaa ganama arras burus daandii irratti ba'anii harka namaa ilaaluu isaaniirra jedhee kuduraaf muduraallee daldalanii haftee umurii isaanii akka jiraatan akka of Toran akka of kaddamaniif kuduraaf muduraa wayii fideefin jira isa daldalatanii akka of jiraachisan gochuuf jechaadha mamma akkam jirtu bareedduun jira nagaa keessanii nagaadha jabaattu jabaataan jira egaa har'a dhufeera deebi'ee dhufeera badaa ammoo sinirraa bareeddanii jirtu falichi badaa bareeda si habarachuu abdii jiraadhu nan gammadee natti feesitta ifu mootummaa kana wajjin ruuhiin kan kee hafuufu idimeen kan kee hafuufu gammadeera keessi koo badaan gammade baay'ee na gammachiifte adeemnaan siifa tollu baanaan siifa tollu gallaan siifa tollu yaa ilmoo kiyyaa beela'eera ammanan quufa daariira ammanan uffadha badaan qalbiin koo qaata'e amman iyyaa kan koo na guutte taan iyyaa kee rabba guutu eessattuu baananuu gallaanuu lixattuu baattuu jiraadhu yaa ilmoo kiyyaa badaan gammade ilmoo naa taate torma haadha sifaita tobbaan orma abbaa sifata obboleessa orma obboleessa sifata akka kabaja guddaan kabaja kanaan galgala ga'ii badaan beele rakkadheen karaatti ba'e godheen karaatti ba'e maruma koo itti beetan cabdee garaarra taa'in kajeelle amma garaarraa na galchiteetta natti jaarte ulfina naa kennite ulfina rabbi siif haa kennu idimeen kee hadheeratu yaa ilmoo koo ilma naa taate abdii koo jiraadhu an kana nargine takka kana keessa rakkina keessa na fuudhaa jirta na baasaa jirta karaarra na galchaarta amma ciisee na rangalfadhaa nyaadde saa rangalfadhaan natti dhaga'ameera amma ana qofa miti kan deeggarsa kana sinii godhe anooyitu inumaatu waa siniin goone Abdusalaam Urqullee nafaana cinqamaa ture ijoollee bakka garaagaraa ta'anii bakka cinqii keessa ta'anii dararaa garaagaraa keessa ta'anii biyyoota ormaa keessa ta'anii waa walirra buusanii natti erginaan deeggarsi kun sinii godhame obboloota keenya bakka garaagaraa ta'anii deeggarsa kan sinii godhanii miiduu ayinaa kadhaafi umuriin jaraa hadeeratu umuriin jaraa fufamu bichuun guddaatti bahu waan balaa bu'aarru irraa haa eegamanu mootiin kun mootii nagaa jaraa fa'i ta'u kan darajaa guddaa kennu rabbi jaraa fa'i ta'u kan tumurtiin guddaan jaraa bahu haa ta'u biddeenni guddaan jaraa fa ballatu beela'een karaatti ba'ee karaarra na fuudhaniiru karaarraa na galchanii amma ciisee na rangalfadhaa deemees taa'ee saana nan galfadhaa aara galfadhu idimeedhaan jiraadhu siifa dabalamu siifa guutu hin gizeetti mirgaan fuutu bitaatti siifa mirgaan gizeetti fuutu bitaatti siifa guutu ilmoo koo darajaa nama siifa dabalamu innan sii kadhadhu sibiran dabarfatini akka eebba haadhaaf abbaa addi kee adda leenca haa ta'u afaan kee dammadaamu haa ta'u karaa hundarraa mirgarra rabbi si haa qabu Amin. Amma kuduraaf muduraa sinii finne kana shunkurtii sinii finne irraa timaatimiin dinnichi sinii finne jirraa uffattanii jirtu cinaachi keessan hin ciisa alhamdulillah rabbil alamin amma
akkamitti daldaltanii of jiraachisuu barbaadne amma? Amma hamma sinaa fiddaan gurgureen waan rabbi keessaa naa argamsiise diliin koo rabbi naa tolchee bira taa'ee nan nagadadhaa nan argadhaa anoo karaarraa na kaaftee Kana booda karaa ittiin baatan of kadhattan. hin kadhu lama maal hojjaan kadhaa hin kadhu. Ishi. Egaa kana daldaltanii akkasiin of fooyyistan abdiin qabaa. Obboloonni koo bakka garaa garaa teessanii aayyoo keenya kana gargaartan ulfaadhaa rabbi isinirraa jaalatu an abdii geetaachoo abbabeen ture galatooma.